السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا هردفتان كنجا كبجامو كنين channel Afrika Samsung garatin hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin bakka isin jedha. Tole egaa hordoftan keenya barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti suuraa keessan akkamitti akka isin edit bifa gaariidhaan akkasuma edit gootan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasuma jechuudha aappii kana fayyadamuudhaan osoo quba keessan hin herregin background duuba keessanitti argamu sana irraa kaaftanii background biraatti akkamitti akka isin jijjiirtanis isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordofan jechuudha. Akkasuma kunis aappiin kun jechuudha viidiyoos bifa maajikiitiin fakkeenyaaf kanneen akka waan suuraa keessan ibiddi gubuutti haala sanitti viidiyoos isiniif hojjeta. Akkasuma suuraa isiniif hojjeta jechuudha. Egaa hordofan jechuudha. Aappii kana iddoon isin argattan Play Store irraa argattu. Aappiin kun maqaan isaa Peak Layer dha jechuudha. Peak Layer kan jedhu kana ni buufattu. Erga buufattanii xumurtanii fal tokkoof aappii kana irratti ni cuqaaftu. Sana booda aappiin kun haala kanatti isiniif banama. An already aappii kana banee jira yookiin ammoo fayyadameeyyuu jira jechuudha. Kanaaf aappii kana yeroo jalqabaatiif jechuudha hayyama isin gaafatu kennitaniif yeroo jettanitti haala kanatti isiniif banama. Erga haala kanatti isiniif baname suuraa bifa kanaan edit isiniif godha. Akkasuma jechuudha viidiyoos jechuudha haala kanatti edit isiniif godha jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo bifa maajikiitiin akkasuma wantoota garaagaraa irratti isiniif dabalee ofii isaati isiniif edit godha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf suuraa tokkos akka fakkeenyaatti isin agarsiisa. Akkasuma jechuudha kan viidiyootis akka fakkeenya tokko isiniif kenna jechuudha sirra. Egaa mee suuraa irraa jechuudha suuraa tokko ni filadha jechuudha. Egaa asirratti filadha. Kan barbaadan irratti filachuu dandeettu. Erga tokkoof isa kanarratti cuqaaftanii booda maal gootu suuricha keessan san biraan deemtu. Suuraa keessan gara suuraa keessanii haala kanatti isin galcha. Sana booda suuraa keessan haala kanatti backgroundii isaas irraa isiniif kaasaa jechuudha. Sana booda suuraa keessan gara barbaadanitti haala kanatti sosochaasuudhaan siqsuu dandeettu jechuudha. Erga siqstanii xumurtanii booda maal gootu gubbaa kanarratti raayitii gootu jechuudha. Yoo filannoon kun isiniif ta'e yoo ammoo jechuudha kan biraa irratti yookiin ammoo duuba isaa kan biraa godhuu barbaadan haala kanatti jala kanarraa kan biraa filattu jechuudha. Akkanatti kan biraa ni filattu. Hanga dhumaatti akkanatti as harkisuudhaan kan biraa kan isinitti tole kan isiniif gaarii ta'e inni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kanatti erga haala kanatti filadhee booda maal godha asitti iddoo raayitii kanarratti al tokkoof ni cuqaasaa jechuudha. Sana booda kallattimaan viidiyoon kun seef ta'ee jiraachuudha gara gaalaariitti naaf xumuramee jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf sooshaala garaagaraa irratti yoo sheer gochuu barbaadan iddoo moor jettu kanarratti kilik godhuudhaan sooshaala hedduu isiniif baasaa irratti sheer gochuu dandeettu jechuudha. Sooshaala irratti sheer gochuu dandeettu barbaadanitti fakkeenyaaf gara kaayin maastariidhaan akkasuma viidiyoolee edit godhuudhaan itti fayyadamtan jechuudha. Hedduu isaatis isiniif ni fida. Sanniinis filattanii deemtanii edit gootanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordofan jechuudha. Ammas kan viidiyoo duubatti deebi'ee isinitti agarsiisa. Egaa kan viidiyoos al tokkoof isinitti agarsiisa jechuudha. Tole haala kanatti bakka duraaniitti erga deebitanii booda maal gootu as maajik viidiyoo iddoo itoon irratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha fakkeenyaaf kan ibiddaas yoo barbaadan isa kanas yoo barbaadan kan ibiddaa kanas yoo barbaadan akkasuma jechuudha kanniinis yoo barbaadan kan barbaadan jechuudha kan isinitti tole ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana haala kanatti erga filadhee booda ni filadha. Erga filadhee booda kallattimaan gara gaalarii kiyyaa isin galcha jechuudha. Egaa akkuma dura isinitti hime suuraan dura an amma edit godhee xumure isa kana jechuudha. Wanti isin faccoftan suuraan kun amma edit godhee kan amma isinitti agarsiisa jechuudha. Haala kanatti seef isiniif jira jechuudha. Innis sana booda nama kallattimaan akkam isinitti agarsiisa kan viidiyoo isinitti agarsiisa viidiyoo kana xumuraa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kanaa filadhu ammas. Ergaa obsanaa eenyu auto process jechuu jira. Hanga nuuf xumuramu yookiin ammoo gaa dudduubni isaa irraa nuuf qabu obsaan eenyu. Tole sana booda jechuudha akkuma isin agartan
dudduubni isaa haala kanatti irraa isiniif kahaa jechuudha. Irraa isiniif kahaa jechuudha. Akkuma kaanitti kanas gara barbaadanitti siqsuu dandeettu. Erga gara barbaadanitti siqsanii haala kanatti isiniif edit ta'a. Erga edit tahee xumuramee booda yoo barbaadan kabiraa irratti jijjiirachuu barbaadan haala kanatti jala irraa gad bu'uudhaan haala kanatti deddeemtanii filattu jechuudha. Fakkeenyaaf dizaayina barbaadan jechuudha. Gosa barbaadanitti deebisuudhaan filachuu dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf akkuma isin agartan inni kunis ibidda akkana jira jechuudha. Egaa hordoftoonni keenya waan isinitti himu yeroo baay'ee suuraa namaa jechuudha. Namoonni waa'ee akkanaa kana jechuudha waa'ee politikaatiin wal qabsiisee namoota fakkeenyaaf aariitti qaban waan akkasii saniif fayyadamu waan saniif akka hin fayyadamne isin ittiin fayyadamne yookiin ammoo akka dabaatti fakkeenyaaf suuraa namaa akka ibiddi gubaa jiru waan akkasii agarsiisuudhaaf akka ittiin fayyadamne asumaan isin hubachiisa jechuudha. Yoo barbaadan keessan tolfachuun mirgaa suuraa namaa ammoo jechuun akka hin taane godhuun isiniifis gaarii miti jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti isin ittiin karaa edit godhuu ni dandeettan isinitti agarsiisumaaf jechuudha. Egaa fakkeenyaaf nama kanarratti filadhee jira. Egaa kanarratti filadhee xumuree booda maal godha asumarratti kallattiimaan iddoo raa'itii kanarratti al tokkoof ni cuquwaasa jechuudha. Egaa wanni isin hubachuu qabdan inni kun viidiyoo jechuudha. Kunoo save as viidiyoon kun amma save ta'aa jira jechuudha. Iddoo isin argattanis viidiyoo keessan jalatti argattu jechuudha. Viidiyoo keessan jala galtanii jala barbaaddu jechuudha. Jala barbaadanii haala inni ittiin edit ta'e ilaaluu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoonni keenya jechuudha haala kanatti irraa fayyadamtu. Isiniif gala jedhee abdii qaba jechuudha. Aappiin kun fayyadamatti baay'ee salphaadha jechuudha. Waan isin dhibu miti. Buufadhaatitti fayyadama. Tole egaa hordoftoonni keenya jechuudha. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan yoo jiraattan barnoonni keenya subtile chaanal Afrikaa Samsung subscribe godhaa. Viidiyoo keenya jaalattan laayik godhaa. Hiriyoottan keessaniifis qoodaa. Akkasuma jechuudha barnoota teknoolojii ijoolleen Oromoo kanneen barsiisan hedduutu jiru. Isaanis hordofaatii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Kana malees barnoota gosa barbaadanii san chaanal san subscribe godhuudhaan barnoota barbaadan san akka barbaadanitti irraa argachuu dandeessu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoonni keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Jiraadhaa.